Hey, Oromo ti yauno salam salam izin jacha boleh yang kiya uno bane jirra uno bane bakatanat makina ra buneti makina bira khor urade na baat ne chinakhe jakana jira insyaallah taala baasa bira khorra boleh yang kita kara di bane jirra doai kora uno asitti ga mata garte bisha gado rabatu bi mata ra bune mata ti bune as jirra uno bilal fa fi abdurrahman fa argu jirtane boleh yang kiya insyaallah taala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra-jirtu hordoftoota kabajamtoota jaalatamtoota ilmaan Oromoodha. Asha barka fuune kanamtee adda addaa qabdanii kan sirba bakka jirtanii salaamtan ta'e jedhan jaalala ta'uun irraa bukkee simbira hageef isin jecha. Egaa obboleeyyan kiyya akkuma beekamu inshaallahu ta'ala unoo baanee jirra magaalaa sanarraa hara aadanitti deemaa jirra. Ilmaan keenya guurannee unoo biinillee na cina jiraanii agartanii akkuma beekamu ilmaan keenya guurannee hara adan bahara angaluudha jechuudha. Rabbi si hagu bugaanu gubdee jirti. Ilmaan sanuu ilmaan meeqayyaa'u jirra. Geeleen gartee saayibtittiin deemte akkas nu bira jirti. Intalli talalaara kan nu bira jirti ilmaan torbaan deemu jirra. Rabbi nagaan isin hageessu jaadu haa nu godhaadha. Inshaallahu taala waan isin jettan unoo hojiidhaan garsiisu jirra. Jalaa baafadhaa nu gubinaa jettanii nu jecha gubattanii unoo jalaa baafachuu jirra. Alhamdulillah rabbil alamin lubbuun bakka itti geenyu dhugaa rabbii beekaa. Rabbi gartee nagaan nu haa galchu yaadha du'aa nu godhaadha gala deemu jirra karaa magaalaa adan imala keenyatti fufnee jirra amma iddoon tun iddoo gartee radaa jamtu irraa baaneeti sanarraa erga baane magaalaa zamar jettu seennee zamar irraa baane radaa bakka jamtu geenye radarraas baane deema jirra inshaallahu taala badooga saharaa keessa deemu jirra manneen tokko tokko agartan kun manneen gartee badoo yamanii gartee araba gaara keessa gaggalu kana malee nuti amma karaa dheeraa deemnee jirra jechuun biiniin akkuma beekamu na cinaatti argitanii biiniin dhiisinaa naan jettanii warri biiniin dhiisinaa jettan galatoomadhaa hunoo wardaan gaa ni hafte akkanatti kaaneen galluu jettee hafte inshaallahu taala isin jalan dhufaa agartee bakka itti galu nu qopheessadhaa jettee bakka isiin jirtu yoo achuma isin ka viidiyoo martu taate malee viidiyoo marru viidiyoo gartee nuti isii biran jirru yoo viidiyoo achii martee kasii gadhiif taate walumaanu bakka isiin jirtu qabeenu ta'a wardaa asumaanu yoo ka viidiyoo martu taate bakka tanan jira asii achin jira bakka tanaatin jira jettee viidiyoo hin marini ijoolleen nu biraa wajjin jira gaayumaa rakkoon qabu inshaallah ijoollee jaa'u jirra Abdurrahman kiyyaa fi Bilaal fudheetin deemu jira obboleeyyan kiyyaa inshaallahu ta'ala mee du'aayi teessan nu godhaadha du'aayin teessan yeroo hunda akka nu gargaartu fi akka garteen wajjin jirtu ni beeknaa obboleeyyan kiyya isinillee rabbi jazaa isin haa kafalu inshaallahu taala imala keenya imala gaarii imala bareedaa imala gartee gufuun qabne karaa rabbi carqii isin haa godhu yaadha du'aayi nu godhaadha warri nu jecha dararabaa turtan warri nu jecha rakkataa turtan inshaallahu taala du'aayi nu godhaadha makiinan tun akka jirtutti silaagaa hiree teenyatu hiree tana ta'e makiinan tun akka jirtutti nama habashaatiin deemti tuun Tigree kuun Amaara kuun Oromoo akkasitti ol keessa yaa'u jirra obboleeyyan kiyya makiinan tun makiinaa taharibaati gaa makiinaa taharibaati dallaalan galuudha mudannee jechuudha obboleeyyan kiyya maal goonare dallaalan galuudha yaana jechuudha eegaa obboleeyyan kiyya hiree keenyatu tana ta'e jechuudha hiree keenyatu akka gartee dallaalan gallu dallaalan dhufnee akka dallaalan gallu nu godhe jechuudha arra silaa biyya akka qabnu taate biyya akka Dubaay biyya akka Suudiraa biyya akka Kwaatar biyya akka Kuweet tana taate xayyaara jira as xayyaarri hin jiru hunoo xayyaarri gartee yeroo qabattee xayyaara deemuudhaaf xayyaarri yeroo amata fataa baatii 5 ta'a baatii 4 ta'a akkasitti ilmaanuma kanaa ugaa yoo ittiin dalayne yoo mashaqqaa tana gartee mashaqqaa gartee miciyyoo tanaa jalaa bahuu yoo maatte ilmaanuma kanaa akkasitti wanni nyaachiftee obaaftuu ni jabaattii jechuudha manni keessaa baafne mana biraa kireessuun maallaqa feeti kanaaf obboleeyyan kiyya meeshaa san namarra kaayyatuun maallaqa feeti namni ol sinna qube jechuudha namni ol sinna kun jiru akkasitti obboleeyyan kiyya hunoo hireen gartee biiftuudha akkatti areedallee akka qoranne rifeensa kanallee akka firraan tolchine nu gootee jechuudha alhamdulillah rabbil alamin ala kulli haal obboleeyyan kiyya ilmaan tunu biraa waca ilmaan waci jirra ilmaan tunu biraa waca tanaaf obboleeyyan kiyya obsaa waa hunda mo'atanii sabriidha waa hunda awurani aananii tanaaf obboleeyyan kiyya mee du'aayi nu godhaa isiniin jennaa du'aayin teessan akka nu bira jirtu ni beeyna rabbiin nagaan jaadha du'aayi nu godhaa isiniin jennaa jechuudha obboleeyyan kiyya rabbi nagaan nu galchu Oromiyaa Itoophiyaa teenyatti rabbi nagaan nu galchu inshaallahu taala imalli keenya akkuma itti fufetti jira imala keenya imala gaarii nu haa godhu imala milkiidha nu haa godhu balaa rabbi nurraa qabu obboleeyyan kiyya takkanaati
namni wayii natti bilbilee namni na haddate suni jira adan si dura jira adan akkatti gartee bakka itti deemtu si dura jirra biiftutu nutti bilbilee kara feete deemtu sin baatu naan jedhanii jiranii rabbumaa fi isinin qaba oromooti jaballo isinumaa fi rabbi tokkichan qaba haga fedhan na haddatanillee haga fedhan na miidhanillee rabbiin gartee yoo na miidhuu maate ilmi namaa miidhee homaan irraaniissu mixiyyoon gartee natti bilbiltee gartee jalaan kaafne silkii isinan beeka ammoo namni natti bilbilee na addadee jechuudha adanitti deemtaa nuti adan si dura jirra kar tokkon deemtu bahalallee nuu qabaa magaalaa adanillee nuu qabaa waa takka nu godhuu hin dandeessu asiinis dabruu hin dandeessu ilmaan sayyoo si harkaan guurre nuti namaa miti ta'ettuun jechuudha akkasitti obboleeyyan kiyya na addadaa jiranii du'aa manaa godhaadhaan addadanii sumaan an godhanii rabbiin qabaa isin qaba rabbii gaditti du'aa hin teessan na bira jirti yoo rakkadhe na bira jirtanii gartee nama abaarsa qabuutu gartee milkoone malee namni eebba oromoo bal'oodhaa sana qabu ni milkaa inshaallahu taalaa oowwa fi gartee dadhabbina karaati wajjin biinii fi ijoolleen gartee unoo afaanin dubbatuu hin danda'anii ni laafanii kanaafuu karaadha rakkoo karaati karaa tammaate karaa fagoo deemu jirra obboleeyyan kiyya alhamdulillahi rabbil aalamiin unoo du'aa hin teessan qeebalamtee diina jalaa baanee deemu jirra rabbi gartee nama nagaatti bani aadamitti fuutu nu haa godhu summixiyyoon diina unoo diina gurraacha gartee nu nyaatuu deemu rabbiin jalaa nu baasee oromooti jaballo akkasitti nu oofu jira insha allahu ta'ala du'aa hin teessan gartee akka ajaa'ibatti dalagaa jirti du'aa umatee san tana nu godhaa gaabboleen kiyya du'aa umatee san tana hadaraa du'aa umatee san tana nu bira dhaabbadhaadha hadaraa nun dagatinaa hadaraa amaanaa rabbi yaa oromooti jaballo hadaraa rakkoo hamtuu nu mudate rakkoo ajaa'ibaa insha allahu ta'ala mee rakkoon teenya rakkoo teessani rakkoon teessan rakkoo teenya oromoon hundi akkanatti biyya namaa keessatti rakkataa jirti rabbi rakkoo tana keessaa baasu kunoo akkatti fuulli nu caccabee gartee huqqannee jiruu namarraa baane gaafa duraa bifa teenyas ni beeytani akkasitti hirriiba nagaan rafnu jechuudha haftaanee ramadaana rabbiitiin akkasitti rakkoo hamaan nurra ga'e foon fuulaan nurraa dhume hirriiba dhabne sa'aa 24 guutuu makiinaa tanaan deemu jirraa jechuudha obboleeyyan sa'aa 24 guutuu karaanis badaadha na makiinan tun amma makiinaa sadaffaate jechuudha makiinaa sanarraa hogga baanu makiinaa biraatiin baane xarafa sanatti makiinaa takkatti nu dabarsanii achirraa baane radaa hogga geenyu makiinaa biraan nu korsiisanii makiinaa sanirraa baane hogga makiinaa tana koruun makiinaa afuraffaadha jechuudha baasa afuri amma mini baasa afur korree jirraa jechuudha takkaffaa sanarraa baaneen haayiloksi amma makiinaa baasaa sadii korree haayiloksi wajjin makiinaa afuraffaa gara makiinaa biratti is dabarsina jedhamas yaa oromooti jedhu amanu godhameeme gee nurraa guutu wallahi rakkoon gartee biyya namaa kanatti oromoo mudataa jirtu rakkoo ajaa'ibaati musahiraa fi gartee diinni oromoodha bahee nu jala jira baheetu noo biyya gartee biyya yamantanatti dhufee as nu jala galee as jira diina kana gaa maaltu akkatti nutti wanni godhechuun beeynu yaa obboleeyyan kiyya biyya teenyaa biyya dhabne amma gartee kara biyya teenyaa gallee biyya teenya sana irratti gartee abbummaadha yoo gartee waan xiqqoo qabnu dalaganne yoo maa lafaa oorruu maan taane nagaa qotannee oorruu teenya irraa oomisha oo galfanne waan guddaadha sanii mitennaa yoo biyyi didandee biyya biraa irraa deemudha malee waa takka gartee murannee jiraachuu irraan booda biyya tana gartee biyya tana teenyet biyya tana irraa gartee jireenya biyya tanatti jiraanna yoo inni numa kiyyibne jechuudha saba kiyya bal'aa maali jennaan numa hin dandamne ajaa'ibaa waan ajaa'ibaati inuma hin dandamtu maalifi miciyyoon nama nu dhiisuu miti isinii gartee rakkattan nuyi rakkanne ilmaani wajjinay wardaadha biinidha sheeka rakkanne jechuudha obboleeyyan kiyya sheeka keenyallee rabbi biraa jiraatu arraboota ol baatee viidiyoon mariniin jeeni yuutuubni sheekallee narka jira takkanaati natti kenne jechuudha amaanaa rabbii maalifi saba oromoodhaa rakkatu irratti gadhiisi yuutuubni humaanaan godhu bu'aa takkanaan qabu saba oromoodhaa rakkatu viidiyoo irraa malee irratti gadhiisi saba oromoodhaa rakkatu nama gartee diin bira dhaabbatu nama diin gargaaru irratti gadhiisi tanaafu amaanaa rabbi sitti kenneetiin jira jee yuutuuballee irratti kennee amaanaa sheekni natti kennee jira jechuudha obboleeyyan kiyya tanaafu du'aa godhaaf sheekafis inshaallahu ta'aalaadha unoo biini faanu noogaa akkatti nu dhaabbatu jiranii biini bilaal abdurrahmaan aboogaa yaa udu'aa nu godhame oromooti waa takka unoo laalmee laabbadoo isaan keessa jiran laa saaraa beekama akkatti kaameeraa irratti siisinee sagalii jirra awoo biini keenya rabbi jazaa siyaa qabatu inshaallahu ta'aala takkanaatee obboleeyyan kiyya saaraa kana keessatti buunee gaa'uun ni gartanii akkuma beekamu biiniin gaa'uun barana guutuu nu jecha waan hin ta'in qabu isaaf ishee rabbi jazaa isinii haa qabalu ennaari
mee du'aa manaa godhaa boobii numaa fi gartee sheekhaan abboleeyyan kiyya maali jennaan mucaan kun haala nama lafee qabu jechuudha nama oromummaa qabu nama dhiiga oromummaa qabu isin hin dhiisin naan jettan jechuudha hin dhiisin naan jettanii akkas saniif fuudhee deemutti hin jira akka yoo nan du'e na hojii duuta yoo nan jiraadhe na hojii jiraatta miciyyoon tun gartee amma Abiraam isin xoofee fidaadhaa isiniin jettee isin dararura jenneeti ifirraa fuudhee yaa'utti hin jirraa jechuudha obboleeyyan kiyya maaliif nu wajjin akka fedhe haa ta'u jennee jechuudha nuti amma namni hojii yaa'u jirru nayi biini Bilaal kiyyaa fi Abdurrahmaan kiyya ilmoo xiqqoo takka nutti kannanii namni Oromoo nutti kannattee sanii wajjin nam sadii tabiraa ijoollee xixiqqoo abbaa afurtu jira makiinarra jirti dumaachii teenya takkaan hojii jira jechuudha isii sanaa wajji yaa'u jirra obboleeyyan kiyya akkoo beekamu tanaafuu hunoo Bilaal Abdurrahmaan fuune wardaan gaa inshaa Allahu ta'aalaa gartee hagan gartee hogga isin achi baatan asii isin duubaa gartee dalagee gartee bakka isin qubattan isin godhaa jetteeti nu duubatti haftee bakka isiin jirtu garuu namni takka illee hin beeku asumaanuu wardaan akka hin himne jennaa bakka jirtu akka hin himne atattamaan akka gartee mana arabaa dhaqxee dalagaa isii dalagattu jennaa inshaa Allahu ta'aalaa takka balaan hin jirtu dawaamatee san qofa nu godhaa malee waa takka balaan hin jirtu obboleeyyan keenya inshaa Allahu ta'aalaa rabbii jira takkana adii mee du'aa teessan nu godhaadhaa du'aa teessan nu bira dhaabbadhaadhaa inshaa Allahu ta'aalaa rabbii jira rabbi Bilaal illee jazaa gartee Bilaal fi Abdurrahmaan kiyyallee harkaa baasee rabbi jazaa biiftuudhaa kafaluu waan isiin dalagatteen jechuudha rabbi jazaa kafaluu fi Bilaal kiyya jechuudha akkasitti nu dhukkaa'ee deemu jira maaliif mucaan kun gartee foon ittiin deebine foon fuulaa ittiin deebine ergaa gartee hidhaasanii ba'e qabaa miyyoo san biraa ba'e dhiiginni dhiiga tuutte takka rakkuma keessa dhaa jechuudha unoo akkasitti saaraa kana keessa baadiyyaa kana keessa deemu jirra mee du'aamatee sanii nu bira dhaabbadhaadhaa inshaa Allahu ta'aalaa namni bakka tana jiru nama laafee miti gaa Oromooti namni bakka tana jiru bakka nama laafee miti kaameraa irratti qabnee agartu nagartanii nama dila kana arguu jirtan jechuudha nama dila kana wajjin baanee yaa'u jirraa jechuudha obboleeyyan kiyya baanee yaa'u jirraa rabbi gartee nagaan nu hageessu du'aa teessan nu bira dhaabbadhaa rabbi akkatti nu facaase amma namni kun nama baara irraa bu'ee ol yaa'u jiru nuti immoo makiinan baasni kun lama oo agartan baasa kana keessa nuunoo tokko laan ni mul'ata obboleeyyan kiyya baasni kun lama jechuudha baasni kun tokko agartee kan nu fidee tokko immoo dhaabbatu kun kajoollee tana ol fide akkasitti baasni ol dhufe kajoollee fide kun fuudhee gannuun deebi'a kagannu fide kun ijoollee tana fuudhee ol hin deebi'a jechuudha obboleeyyan kiyya tanaafuu jabaadhaadhaa du'aa nu godhaa hin jenna inshaa Allahu ta'aalaa takkanaati amma obboleeyyan kiyya hunoo buune jirra bakka tanatti gabbuuneti hunoo ijoolleen laa maaxxaa gaasa guuttatu makiinan bu'eeti makiinan biraa haga nu dhufutti hunoo as makiinaa tana eeggannee asitti makiinaa baasni biraa nu dhufu jira jechuudha hunoo Abdurrahmaan faanii gartanii baasni biraa haga dhufu ennee asattaa jirra obboleeyyan kiyya inshaa Allahu ta'aalaa takkanaati rabbi nagaan nu hageessu du'aa teessan nu bira dhaabbadhaa du'aa teessan akka nu qeebalan abdii qabna inshaa Allahu ta'aalaa takkanaati jireenya biyya namaati gaa rabbi nurraa guutu hunoo Abdurrahmaan kiyya faana akkatti dhukkee keessa inni jedhanii haadha naddabanii akkuma ta'e ta'eetiin gaa akkuma ta'e ta'e galcha maaliin godhare waa takka wanni akka godhuutu hin jirre kanaafuu du'aa teessan qofa nu godhaa isiniin jennaa inshaa Allahu ta'aalaa rabbi gartee nu bira haa jiraatu rabbi nagaan nu haa galchu nagaan gartee inshaa Allahu ta'aalaa rabbi nagaan nu haa galchu obboleeyyan kiyya biinillee cinaa kana irraa hunoo laa biinillee achi jira saahiba keenya tokko wajjin biiniin achi taa'u jira waa takka gaa ni gaggabensa makiinaan gartee hurgufaa fi kana kana dadhabee ciisu jira awwa rabbuunti nurraa guute ciisee natti qoflaayiti rabbuunti nurraa guutu inshaa Allahu taggaraat Oromooti yaa inshaa Allahu ta'aalaa baay isiniin jennaa du'aa nu godhaa rabbi nagaan nu haa galchu inshaa Allahu ta'aalaa